يا ربي لبون كينيار كسا كجرتو نورا دوكاتي بكيرا كون كينيا جرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا زينتوب أكما نجا جرتني بلينتي يعني أجرات وقدرات تنسين جدا رالي ديبيني ولت رفنيرة كان لك يكنا سابسكرايب قدا لايك قدا بلينتي يا دكي سن كومنتي كيسن بريسا سنين جدا يعني أنا راح كفديتي من دفه بلينتي يا كالي وقاري ربي إن شاء الله يا دامورا دكي سن قوتي قربي كيسن سناقلتو واني أني هرة والله يعني si wajjin dubbachuudhaaf dhufe jechuudha. Sila jireenya biyya namaa kana keessa haga yoomii akka jira. Haga yoomii obboleeyyanti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf umrii kennarra jiruun duniyaa tuni waa xiqqishuudha. Fakkeenyaaf ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam umriin namaa kuni 60 keessa jedhan 60 keessa jechuun laala obboleeyyanti umrii tokko lama jennee hanga 60 qofa jedhan irra caalaan uummata kiyya umriin isaanii hanga 60 jedhan. Abba rabbiin laaffiseetu sanirra ol tara. Mee amma yoo laalle obboleeyyan tiyya umrii meeqatu nuuf? Wallaahi laaziim bar subhaan Allah immoo dalaynee umriin kennallee ima deema. Sanaan jireenyuma biyya namaa kana keessatti nurratti adeema. Nu hin dalayna umriin kennallee achi deema. Azalli nutti as deema. Obboleeyyan tiyya inumaa gizema shabaabummaa kana jechuudha. Gizeen fiiganillee qabuu danda'an. Taphatanillee taphachuu danda'an. Taphnillee namarraa tolu. Haasa'anillee haasawuu namarraa tolu. Waan tokko yoo hin falmannallee jedhanii falmatanillee falmiin namarraa tolu. Humna yeroo qaban kana jechuudha. Garuu humna keenya biyya namaa keessatti inkitii godhe finnee jirra jechuudha. Warroon dhiirallee warroon dubartootallee jechuudha. Almuhim buleeyyan tiyya nuti wanni nuti dalagama biyya namaa tana keessa obboleeyyan kiyya mee dhugaa dubbachuudhaaf laalame. Amma mee wajjin laalame kanuma olii gadi ganamni na zaafa galgalli na zaafa ganamni na zaafa galgalli na zaafa subhanallah ganamni na zaafa galgalli na zaafa wallaahi bakka sammuun nu dhukkubde obboleeyyan tiyya dhugaa dubbachuudhaaf isin yaada keessan naa barreessame namoonni biyya namaa tana keessa kalaas inshallah rabbi yaada murada keessan isin haa guutu nuun dhageenyafu yaada murada guutee gara biyya keenya rabbi nagaan nu haa galchuu hin jenna malee tarabbii aalamaati murtiin hin jenna malee murtiin tarabbii aalamaati wallaahi billaahi dhugaa dubbachuudhaaf osoo guyyaan kan kee as keessaa dhumate du'a bichaan himi bar namni kan duniyaa irra deemu riskii ofii fixee deeme jedha nama du'e namni riskii ofii jiruu bichaan hin fixan biyya takka keessa. Osumaa jirtullee riskiin kan keessa yoo dhume gara biyya keetti gara biyya taanii deemte jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf amma fakkeenyaaf namoonni biyyoota tokko irraa gara biyya tokkoo deeman garii daddafeetiniin fiizan isaa deebi'aaf. Warra fiizan deebi'uu san bishaan achiittu isaanii lallabame. Bishaan biyya tana keessaa dhume kachiittu isaanii lallabame jechuudha. Akkuma san wallahi riskiin teenna as keessaa dhumte osoo riskiin teenna as keessaa dhumte akka guyyaa tokko asin bulle beeytani akka guyyaa tokko asin bulle namni du'a bichaan riskiin fixatu duniyaa irra biyya takka keessaa fixate takkatti tara jechuudha. Kanaaf inshallah rabbiin umrii isin haa dheeressu umriin keessan haa turuu obboleeyyan tiyyaa yaadina abshiru inshallah guyyaa rabbiin jedhe tokko gara maatii keenyaa hin galla guyyaa rabbiin jedhe tokko nullee inshallah maatii keenya biratti wajjin jireenya maatii keenya wajjin ni adeemsifna izni rabbiitiin inshallah biiznillahi alkariim hin yaadina yaani isinitti dhagahame isin jechuu barbaada akkuma san dhugaa dubbachuudhaaf obboleeyyan tiyyaa wanni namatti dhagahamu umrii keenya ka deemaa jiru azalan nuti as deemaa jirtu waan dalaganne kanaayyuu abbaa nyaatu rabbi alamaatu beeka jechuun waan dalagatan keessatti illee horbaafachuudhaaf deebi'ee humnuma ofiitti fixan tanarraa gadi ta'anii hafuura baafachuudhaaf garuma biyya ofii galuutu bareedaadha.
warri manni isin jala diigamee manni keessan duuba isin deebisellee rabbitu guuta obboleeyyan tiyya galaa gara biyya teessanii wallahi rabbi guuta rabbi asitti riskii isinii banuuta achitti illee isinii bana inshaallah yaa obboleeyyan tiyya wallahi rabbi guuta rabbitu guuta jechuudha garuu biyyi teenna dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Obboleeyyan tiyya waan hundaa hin argitan jechuudha. Biyyi teenna keessatti illee gallee keessatti illee dalaganna yoo jedhan wallaahi bakka akkuma ati hin dalaganneeyyu abdii of kuttaa jechuudha dhugaa rabbi dalagatumaafuu abdiin siif hin jiru maaliifuu nama ganama galgala akkuma ima ajjeesan dagandaa lafarra deemu wallaahi lafarra deemu kana hanqate roohiin uummata keenyaa jechuudha. Yaa obboleeyyan akira subhaanallah.